Hedduun keessan na komachaa turtan torbaan kana na komachaa turtanii kun na arrabsaa kun immoo tiyyuu na abaaraa kun rabbi dhabama si haa godhu jedhaa sila akka isin jettanii dhoona dhabamallee ta'e waan tokko murteessee dhufe wani murteessan akka murtii kana murteeffadhu kana godhe immoo isin hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya wallahi warroonni na arrabsitanillee akkuma anaaf jecha na arrabsitan hordoftoota jechuun hordoftoonni kiyya kummaatidha akkuma gaafa ani waan toltuu dalagu gaafa waan hamtuu moona irratti argan kanaaf jecha na komatan malee namni waa takka aaranatti qabu hin jiru amma kalaasii sagalee si waraabu jira hordoftoonni kiyyallee si dhaga'utti jiranii gara ijoollee teetitti deebi'uu ni dandeettaa si jedhaa daddaftee gara ijoollee teetitti galuu tarkaanfii kana akka fudhadhu kana godhe isin warra na qeexanii fi isin warra keessan na gorsitanii fi isin warra rabbii jedhii galchi jettanii fi isin warra bultii ta'e hin diiginnaan jettaniif kabajaa keessaniif hangaan isin kabaju laala. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirtu hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya akkam nagaa keessanii fayyaadha bakkuma jirtanitti nageenyi kiyya koon irraa madda isin haa ga'u isiniin jecha. Congratulations yoo isiniin jedhe yoo har'a congratulations isiniin jedha. Arraga congratulations isin jechuun dhufe congratulations isin jechuun kiyya har'a namoonni hedduun keessan na komachaa turtan torbaan kana na komachaa turtanii kun na arrabsaa kun immoo tiyyuu na abaaraa kun rabbi dhabama si haa godhu jedhaa sila akka isin jettanii dhoona dhabamallee ta'e garuu immoo wanni dhabama ta'uu dhabeefi isin guutuun keessa waanuma na jaalattaniif waanuma haadha warraa kiyya nuuriyaa jaalattaniif na abaartan malee osoo nun jaalanne osoo mootiyyuu akkamitti jarri kun addaan baha akkamitti ilmaan isaanii facaasanii garagaratti addaan baha waan jedhutuyyuu isin aarsee kana guutuu haasoytan. Kanaaf gaa hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya ani har'a waan tokko murteessee dhufe wani murteessan akka murtii kana murteeffadhu kana godhe immoo isin hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya wallahi warroonni na arrabsitanillee akkuma anaaf jecha na arrabsitan akkuma anaaf jecha na arrabsitan malee akka waan biranatti qabne beeketiin itti yaadee akka gaaritti hordoftoota jechuun hordoftoonni kiyya kummaatidha akkuma gaafa ani waan toltuu dalagu gaafa waan hamtuu moona irratti argan kanaaf jecha na komatan malee namni waa takka aaranatti qabu hin jiru kanaaf ani kophaa kiyya deemu jira kophaa kiyya xaaru jira yaanni kun kophaa kiyya nan mul'ate hordoftoonni kiyya kan namni meeqana hordofu lakkii wanni kun sirriin jiru gariin kanaan jedhu gariin immoo tiyyuu kan moo aaree homa dubbatu wallaalee arrabaan wanna keessatti haala isaa waan qalbiin isaa barbaade ofirraa wanna dhaamsu kuni guutuun isaa maa bultii isaa diigaa warra jedhutuyyuu akkasitti na arrabsaa kun illee keessa rabbii jedhiitii haadha warra keetii galchii naan jedhaa kun immoo takkaayyuu hin horanne lamaaf nu deema jedhaa kun immoo anduraanuu sima jibba jedhaa kun immoo argamateetu jedha. Kanaaf jecha wanni isin guutuun keessan kana guutuu haasoytanii fi anumaafi malee waan biraatiif miti anillee hordoftoonni kiyya maatii kiyya dirqama hordoftoonni kiyya wanni naan jedhe wanni sabni kiyya naan jedhe wanni sabni kiyya naan jaalatin odoo aneen fuudhaa gaafa jedhu kana ilili shoo baga fuutee rabbi walis yaa qabu naan jettanii du'aa saba kiyyaati yoo fuudhallee rakkoo takka qabu garuu bakka sabni kiyya na abaarutti bakka obboleettiin kiyya na abaartutti bakka obboleessi kiyya na abaarutti an fuudhee maal faayidaa naa qaba kan jedhu dhaabbadhee yaada hordoftoota kiyyaa dhageeffachuun dirqama kiyya jeetiin waan duraa yaada san guutuu isaa zarrasee waan duraa yaada san guutuu isaa haaqee haadha mana kiyyaa kabaja hordoftoota kiyyaatii fi hordoftoonni kiyya naan jedhan dhagahuun qabaa ammaaf immoo dogongora uumamee irra taree fi isilleen immoo tiyyuu dogongora dalagame guutuu isii akkuma ta'etti achumatti dhiifnee maaf ijoollee isii keessatti hin galchinee dhagahuu fi qabajeetiin murteeffadhee amma nuuriyatti bilbilee gurra keessan duratti kottu galii gara mana keetii gara maatii keetii jedhaanii waan silaa yaada san illee guutuu dhiisetiin jira wanni silaa nuuriyaa qaata galtee qaata yaamicha godhee fi garuu mootiyyuu masaanuun irratti hin fuudhii waan jedhutu isii ilaa har'aatti ilmaan isii irraa irratti kutee kanaaf walumaan dhageeffannaa nafaara turaa isiniin jedhu.
ايوه إيمان قام فتو تليفوني وكاف تاسا ايوه دبو ما gochuu bilte magaalaa kana keessa hin baatamu hin baatu si jechuu si jiru magaalaa man keessa jiraadhu keessa akka ati jiraachuun barbaadu bayi magaalaa keessa akkasiga yoo boru magaalaa tana keessa magaalaa tana gadhiiftee hin baane ha si hime gaa situ beekata malake waata kasin godhumi ya hin baatu magaalaa kana keessa hin baatu si baasuu hin danda'uwan anamma hasaa guddaa si hojii daasa hin barbaadu magaalaa kana keessa hin baatamu hin baatudha wannan si gaafachuu jiru ananan qabdu duraanuu sin qabu naan jettee kaatee kuttee amma immoo magaalaa kana keessa akka baatu barbaada amma kalaasi sagalee si waraabu jira hordoftoonni kiyyaallee si dhaga'utti jiranii yeroo dheeraa turtee jirta ijoollee teetirra lee fagaattee dogongorameetiin jira dogongorameellee guutuu isaa si dhiiseetiin jira kinoo gara ijoollee teetitti deebi'uu ni dandeettaa si jedha yaamicha kana yoo dhageettee daddaftee gara ijoollee teetitti galuu qabdi. Dhugamaa kootu gali gara ijoollee teetitti. yalla kalaas gara ijoollee teetitti galii achiin booda gaafa galte immoo sargii goonaa waggaatti galte. yalla kalaas gara ijoollee teetitti deebiitii kootutti gara ijoollee keetti galii kana guutuu akkaan tarkaanfii kana fudhadhee akka manatti si deebisu na godhe hordoftoonni kiyyaallee. yalla kootu gali gara mana keetitti deebi. Ofeeta biraa akka fuudhunaan eeyyamtaame ammoo dubban. yalla kootu galii gara mana keeti. yalla. Egaa hordoftoota fi kabajamtoota kiyya egaa argitanii yoo na amantanii na amanuu baattanii illee tarkaanfii kana akka fudhadhu kana godhe
isi warra naqeexanii fi isi warra keessan nagorsitanii fi isi warra rabbii jedhii galchi jettanii fi isi warra bultii ta'e hin diiginnaan jettaniif kabajaa keessaniif hangaan isin kabaju laala wallahi kabajaa hordoftoota kiyyaatiif wanni hordoftoonni kiyyanaan jedhan sirriidha wanni hordoftoonni kiyyanaan jaalan anallee naa hin ta'u murtii kana fudhadhee Nuriyaa itti bilbilee gara manaatitti gali jedheetiin jira isilleen akkuma isin agartanii hedduu gammaddee jirti. Wallahi sila ajruun addunyaatu sila nama mijoyte namni yeroo mara gammachumaan jiraate haati warrallee yeroo mara gammachumaan man ofii keessa jiraatte abbaa warrallee waggaa bahee galullee sila gammachumaan jiraate garuu immoo jidduu kana keessa ilmi namaa kun ni beeytanii aneemaa kiyyarraa dhugaa isinii naafaa kana baay'adha biraankiin sun akka malee waan na hadheesseefi kana waan ta'eef maraafuu maqaa keessanii fi kabajamtoota maqaa hordoftoota kiyyaatiif jecha wanni isin naan jettan guutuun naaf tahee kana arrabsitellee anaaf jecha na arrabsite galatoom warroonni na gorsitanillee anumaaf na gorsitanii warroonni immoo kaasatan dhuftanii keessa nama gorsitan isinitti haa baratu ishoo hedduu galatooma warroonni na arrabsitanillee anumaaf jecha malee bakka kana keessaa waa takka hin qabdan bakka kana keessaa waa takka hin argattanii anumaaf jecha na arrabsitanii hedduu takka isin galatoomfachuu barbaada naa galatoomaa isin jedha akkasitti inshaallah guyyaa boruu yoo rabbi irraa taate nuti jennu rabbi yoo jedhee Nuriyaa taanee ana taanee ijoollee teenna taanee teennee walii viidiyoo waraabnee isinii gadhiifnaa inshaallah rabbiin haa jedhu wala rabbi jedhee tayaa wanni martuu akkasitti warroonni natti aartanii akkamitti biraan kee jecha Nuriyaa manaa baafta jettanilleen immoo ilmi namaa kan itti waa fakkaatanii waa itti fakkaatuun huma jiraatanii beeytanii kana waan ta'eef jecha malee hammeenya biraas hin qabu isinuu si jecha amantii ofii gadhiiftee amantii haadhaaf abbaa ofii gadhiiftee gara keetitti dhuftee ati mootuyyuu akkamitti waan akkanaa gootan warroonni jettan namoota hedduu jirtanii namoonni waan ani yaade olitti yaaddanii yaada keessan naa kennitanii akka an jajjabaadhee akka an yaada keessan fudhadhee karatti deebu warroonni gootan guutuu keessanuu kan dhiiraa fi kan dhalaa naa galatooma isin jechuu barbaada anillee wanni isin hin jaalanne wulii anillee hin jaaladhu waan isin immoo waan isin hin jaalanne wulillee hin dalagu inshaallah rabbi jedhe taani mootuyyuu intali namallee ta dura haasonillee qophooytee karaa jirti isiisan Nuriyaa wajjin mari'annee ol seensifnaa yoo isin dhuftee yoo Nuriyaa wajjin mari'annee tini Nuriyaa wajjin ol seensifne immoo itti gammaduu malee gadduun hin jirtu isinii jedhaati akkasii inshaallah hanga boru Nuriyaa wajjin ijoolleetii wajjin taanee walitti dachaanu bakkuma jirtanitti nagaa keessan haa tura isiniin jedha isin jaaladha assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh